Bartoota nagaa keessanii kun barnoota diinagdee yookaan barnoota ikoonomiksii kan barattoota yuunivarsiitii akkasumas barattoota kutaa 9 hanga 10tti jiraniif kan qophaa'edha. Ani Balaayin jedhama. Torban darbee waa'ee production possibility frontier or production possibility curve kan jedhu barannee turre. Guyyaa har'aa immoo economic growth yookaan guddina diinagdee fi production possibility curve kana laalla. Economic growth yookaan guddinni diinagdee or an increasing in total output level occurs kun guddinni diinagdee yookaan immoo total output kan jedhamu waan oomishni ni oomishnu guddachuu kan danda'u yookaan lamaan isaanii yookaan tokkoon isaanii kan asii gadii kun yoo guutamedha. Haalonni armaan gadii kun tokko or lamaan isaanii yoo guutame guddinni diinagdee dabaleera yookaan hin dabalaa jenna. Kun tokkoffaan increasing quantity or in quality of economic resource. Tokkoffaan ikoonomiin guddachuu kan danda'u wantoonni hammaan yookaan immoo qulqullinaan qabeenyi yoo kan dabalu ta'e economic resource kun qabeenyi kun yoo kan dabalu ta'e scarce resource or economic resource kan jedhamu warroonni hangina qabatan. Kana jechuun maal jechuudha? Kaapitaalli yoo hammaan yookaan immoo yoo qulqullinaan kan dabalu ta'e teekinooloojiin hammaan yookaan qulqullinaan kana jechuun maal jechuudha? Teekinooloojiin kan sirriitti guyyaatti waan guddaa oomishu yoo ta'e waan xiqqaarra guddaa kan oomishu kan kuntaala 100 oomishu yoo faakterii ta'e fakkeenyaaf warshaa simintoo yoo ta'e kan kuntaala 100,000 oomishu jiraachuu danda'a. Kan 200,000 oomishu yoo ta'e yookaan yoo akkasii dabalu ta'e yookaan immoo warshaan duraan jiru sun hammaan quantity kan jedhamu hammaan yoo kan dabalu ta'e kana jechuun duraan warshaa simintoo 2 hoo jiraate amma hammaan yoo dabale warshaa simintoo 4 yoo goone yookaan maashina 4 yoo goone yookaan immoo maashinni nuyi duraan itti fayyadamnu sun guyyaatti kuntaala 100 kan oomishu ta'ee kan ammaa immoo kuntaala 100,000 kan oomishu yoo ta'e ikoonomiin keenya guddachuu danda'a. Yookaan immoo advancing technology teekinooloojiin cimaan yoo jiraate kana lamaan yookaan tokkoon isaatiin ikoonomiin guddachuu danda'a yookaan guddinni ikoonomii kan diinagdee dhufuu danda'a jechuudha. Economic growth is represented by outward shifts of production possibility curve. Production possibility curve kun economic growth akkamitti ittiin argisiisna? Ikoonomiin tokko yoo guddate fakkeenyaaf ikoonomiin koompitara jedhamuu fi food jedhamu nyaanni fi meeshaan koompitaarri guddate kan jennu lamaan isaanii yoo keessaa gara alaatitti kan guddatu yoo ta'e kun economic growth yookaan guddina diinagdee biyya tokkoo argisiisa jechuudha. Production possibility kanarratti akkanatti argisiisna jechuudha. Fuulduratti yookaan gara alaatitti yoo bakka duraan jiru irraa gara alaatitti kan dabalu ta'e kana ilaaluudhaan ikoonomiin biyya kanaa guddaadha. Food inda computer guddataniiru jenna. Kun sababa maaliitiin ta'a? Increasing in quantity or quality of economic resource or advancing technology yoo jiraate
lamaan isaanii yookaan tokkoon isaanii yoo jiraate ikoonomiin biyya tokko akkanatti guddataa jechuudha. An economy can grow because of an increasing in productivity in one sector of the economy. Economiin guddachuu danda'a yookaan dinagdeen guddachuu danda'a kun productivity yookaan hammi oomisha kennu seektara tokkoo yoo guddate ta'e. For example, an improvement in technology applied to either food or computer will be illustrated by shifts of production possibility as axis or y-axis irratti dabaluu danda'a economiin yoo teknooloojiin tan seektara tokkoo tan guddatoo ta'e karaa tokkoon guddata. Fakkeenyaaf teknooloojiin nyaataa yoo kan guddatu ta'e karaa waayitiin ol guddata. Yookaan immoo teknooloojiin kompiitaraa kan guddatoo ta'e immoo eksiirran akka fuulduratti keessaa gara alaatitti akka siqu giraafiin kun taasisa. Kun maal jedhama? Asymmetric growth jedhama. Asymmetric growth jechuun maal jechuudha? Symmetric growth kan jedhamu food and computeriin lamaan isaanii gara alaatitti keessaa gara alaatitti erguma takka waan guddatan ta'e symmetric growth jennaan. Symmetric jechuun wal faana jechuudha. Asymmetric growth jechuun immoo tokkichi bichaan guddatee tokko ho'aan hin daballe ta'e asymmetric growth jedhama. Fakkeenyaaf informationii namoonni hundumtuu barataan hundumtuu informationii yookaan yaadota darbe yoo kan barsiisa irraa dhaga'e ta'e hundumtuu qormaanni boru hin jira yoo jedhame barattoonni hunduu erga takkaa dhaga'e kun symmetric information distribution jedhama. Yoo immoo namoonni barattoota 100 keessaa barataa 50 bichaan dhaga'ee 50 immoo akka boru jiru hin dhageenye yoo ta'e asymmetric information jedhama. Asymmetric information kaan bira ga'ee kaan bira kan hin geenye yookaan immoo fully distributed kan hin taane uniformly distributed kan hin taane maal jedhama? Asymmetric jedhama. Kanaaf kunis guddinni akkanaa kun asymmetric growth jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf akka armaan gadiitti ilaallu giraafirraa. Fakkeenyaaf giraafii isa duraa kanarratti kompiitaraa fi nyaata yookaan food kan jedhamu kana yoo ilaalle kamtu guddatee yookaan kamtu dinagdee karaa kamiitti guddatee kan karaa foodii hin dabale karaa y-axisiitiin hin dabale keessaa gara alaatitti guddatee jechuudha. Kan kompiitaraa inni bakkuma san jira. Kanaafuu guddinni kun maal jedhama? Asymmetric growth jedhama. Maaliif wal faana waan hin guddinneef. Giraafiin kanaan dura lamaan isaaniitu keessaa gara alaatti guddatan sunoo akkam jedhama? Kompiitarris foodiinis waan guddateef kompiitarris foodiinis waan guddateef erguma takka waan dabalaniif maal jedhama? Economic growthiin kun yookaan immoo guddinni dinagdee kun guddina dinagdee akkamii jennaa? Guddina dinagdee wal fakkaataa jenna. Kun immoo guddina dinagdee kan wal fakkaannee jenna. Kan wal faana hin guddanne jechuu keenya. Kan lammaffaati irratti immoo karaa kompiitaraa bichaa improvementiin dhufe yookaan fooyya'insi dhufe. Fooyya'insi maali? Teeknooloojii yookaan immoo kan ammaa yookaan immoo kan qulqullina isaa waan fooyya'eef kompiitarri hin dabale jechuudha, hin guddate. Kun maal jennaan? Asymmetric economic growth yookaan immoo guddina wal faana hin taane jennee lafa goonaa jechuudha. Amma immoo maalitti dabarraa? Basic economic question jenna. Basic economic question. Gaafilee dinagdee kan bu'uuraa. Gaafilee dinagdee kan bu'uuraa maal fa'aa of keessatti qabata? Maal jechuudha gaafilee dinagdee kan bu'uuraa jechuun yookaan basic economic question jechuun? Economic problem faced by an economic system due to scarcity of resources are known as basic economic problem jedha. Rakkoon akkanaa kun rakkoo maaliif jedhama? Rakkoon sababa hanqina qabeenyatiin dhufu yookaan scarcity of the resourceedhaan kan dhufu basic economic problem jedhama. Kun rakkoo bu'uuraa kan dinagdee jechuu keenya. This problem is common to all economic system. Kun ikonomii biyyoota adda addaa biyyoota hundaafuu sistemoota hundarratti economic systemii hundarratti kan jirudha.
They are also known as central problem of an economy jedhamu. Kun yookaan maal jedhama wiirtuu rakkoo economy jennaan. Wiirtuu rakkoo economy or central problem of an economy. Kanaaf any human society should answer the following three basic questions. Kanaaf namoonni hundumtuu uummanni hundumtuu gaafiiwwan sadeen armaan gadii kana deebisuu qaba. Maal jechuudha? Gaafii akkamiiti? Maal deebisuu qaba? What to produce? Maal oomishu? Oomisha akkamii yoo oomisha wayya? Jedhanii duraan dursanii deebisuu qaba. Namni tokko oomisha kana oomishuudhaaf gaafii akkanaa kana deebisuu qaba. What to produce? Maaltu oomishamuu qaba? Maaltu narraa ka'a? Maaltu uummata kanaa ta'a? Maalan oomishuu qaba? Kana deebisuu qaba. Also called as problem of allocation of resource jedhama. Kuni rakkoo qoodinsaa, rakkoo qoodinsa qabeenyaati kuni. Kan rakkoo qoodinsa qabeenyaa jedhamuu danda'a wanti kun. Problem of allocation of resource. It implies that every economy must decide which goods and in what quantity are to be produced. Kuni maal bakka bu'aa? Economiin hundumtuu murtii akkamii murteessuu qabaa? Economy productii yookaan immoo yookaan gudii akkamiiti yookaan qabeenya akkamiiti oomishuu qabna? Oomisha akkamiiti oomishuu qabna? Hammam oomishuu qabna? Quantity isaa yookaan baay'ina isaa hammam? Kuntaala meeqa oomishuu qabna? Meeqa oomishuu qabna? Kam oomishamuu qabatan jedhu bakka bu'a. Yookaan namoonni immoo kana murteessuu qabu duraan dursanii ta'e. Hammam akka oomishan, maal akka oomishan. The economy must make choice such as consumption goods. Economiin maal filachuu qabaa? Economiin maal filachuu qabaa? Gudii akkamii tana oomisha? Meeshaalee akkamii oomishuun qaba? Kan nyaataa oomishuun qaba moo kan kaapitaalaan ittiin hojjetan oomishuun qaba? As economic resources are limited, economic resources akkuma hanqina qabu, we must reduce the production of one types of goods. Akkuma kanaan dura jenne economiin hanqina waan qabuuf, qabeenyi hanqina waan qabuuf, kana jechuun maal jechuudha? Economic resource jechuu keenya. Economic resource keenya hanqina waan qabuuf tokko bichaa oomishuu hin qabnu. Yoo waan biraa kan barbaannu ta'e tokko bichaa oomishuu hin qabnu. Filachuu qabnaa. Hammam oomishee kaan immoo sacrifice gochuu qabna. Kanaan dura akkuma jennetti opportunity cost akkuma jenne tokko oomishuudhaaf tokko immoo sacrifice gochuu qabna yookaan tokko dhiisneet gimmaasha tokko gimmaasha immoo biraa oomishuu qabna. Walumaan galatti the final choice of any economic combination of the various types of goods. Walumaan qabatti combination isaa yookaan walitti qabaasaa oomishuutu nurra jira jechuudha. Isaan irraas tokko ruuzis tokko, qamadiis tokko, xaafis tokko, boqqolloos goomiin akkasitti oomishuu qabna. Maaliif economic resource keenya hanqina qaba. Qabeenyi keenya hanqina qaba waan ta'eef kan hunda isaatu fakkeenyaaf namoonni midhaan nyaataa oomishan tokko hanqina maalii qabu? Qabeenyi keenya hanqina qaba jechuun maal fa'aadha? Fakkeenyaaf lafti hanqina qaba. Lafa wadda hirre malee lafa hamma dandeenyu hin argannu hanqina qaba. Meeshaan ittiin oomishnu fakkeenya qotiyyoo yoo ta'e, kombaayinara yoo ta'e, tiraaktira yoo ta'e kun hundi isaatu hamma barbaannu isaa hin argannu. Madaabaraa yookaan fertilaayizarii kun limitii waan qabuuf kana samman barbaade sanis samman barbaade jechuu waan hin dandeenyeef kana maal gochuu qabna? Duraan dursinee murteessuu qabna jechuudha. Hammam oomishuu dandeenya. Kanaafuu wannoonni kun maal jedhamaa? What to produce jedhama. Gaafiiwwan kana deebisuu qaba jechuudha. Namumti fe'u namni hojii production yookaan oomishaa hojjetu. Kan itti aanu immoo maaliin gaafii akkamitti deebisuu qabna? Oomishtuun tokko gaafii akkamitti deebisuu qaba? How to produce. Kana bichaa miti oomishtuu tokko jechuun nama tokko bichaa otoo hin ta'in mootummaan biyyi tokko waan oomishuu qabu, maal oomishuu akka qabu adda baafachuu qaba. Duraan dursee isa deebisuu qaba. How to produce. Kamitti oomishna? Kun immoo maal jechuudha?
Akkamitti oomishna jechuudha kuni. Teeknikiidha. Teekinooloojii maalitti fayyadamna? Qotiyyootti fayyadamnu moo tiraakteratti fayyadamna? Kan jedhu jechuudha kuni. This is also known as problem of choice of the technique. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo teeknikiiti yookaan teekinooloojii yookaan maal akka oomishnu. Qotiyyoodhaan oomishnu moo yookaan tiraakteraan oomishnu jennee adda baafannaa jechuudha. Kuni kunoo maal laalla? Tiraakteraan yoo oomishe tiraaktera sannan argadhaa. Humna namaatiin nan oomisha yoo jedhe humna namaa sannan argadha moo kaman irraa argadhaan jedhu murteessuu qabna jechuudha. One is an economy hazard. Reached a decision regarding the types of goods to be produced, types of goodii akkamii akka oomishuu erga murteessee raawwate economiin tokko and has determined the respective quantity hamma ammamiitti akka oomishuu erga murteessee the economy must decide how to produce them. Erga kana godhee raawwatee achumaan maal godhaa? What to produce jedhee achumaanoo how to produce itti naanna'a jechuudha. Choosing between alternative method or filannoo adda addaa yookaan immoo technique of production kana filachuu yookaan adda baafachuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf cotton clothes uffanni jirbii tokko yookaan immoo uffanni jirbii irraa hojjetamu tokko kan produced with hand loom namni hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf shammaadhaan hojjechuu danda'a. Kanaafuu arbiidhaaf fayyadamuu danda'a. Arbii fayyadamee ta'ee oomishuu danda'a. Power loom namaan hojjetamuu danda'a yookaan power loomiidhaan hojjetamuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Maashinoota adda addaatiin hojjechuu danda'a. Automaatik loomiidhaan hojjechuu danda'a. Automaatikaalii waan hojjetu jira. Maashinii fakkeenyaaf maashinii huccuu jira. Yookaan immoo shammaaneen hojjechuu danda'a. Namni arbii ofii baatee arbiidhaan hojjechuu danda'a. Similarly, wheat can be grown with primitive tools. Akkasumas haaluma wal fakkaatuun oomishni qamadii haala duubatti hafaadhaan meeshaalee qonnaatiin qotuu dandeenya. Namni hojjechuu danda'a harka namaatiin. Maashineerii adda addaatiin fakkeenya tiraakteraan qotuu dandeenya. With little labor humna namaa xiqqoodhaan tiraaktera tokko namni tokko tiraaktera baay'ee oomishuu danda'a. Shufeerii bichaadhaan. Broadly speaking, the various techniques of production can be classified into two groups. Haala bal'aadha yoo ilaallu teeknikiin ittiin oomisha oomishnu bakka lamatti qoodama. Isaanis maal jedhamu? Labor intensive teeknikii jedhamu yookaan humna namaa jechuudha. Fi capital intensive teeknikii jedhama. Kun immoo maashinoota adda addaati. Fakkeenyaaf qotiyyoodhaa fi tiraaktera jechuu keenya. Qotiyyoodhaa fi tiraakteratti adda qoonnaa jechuudha. Capital intensive kan jedhamu warroota teekinooloojiidhaan wal qabatee fi kwaalitii guddaa qaban jechuudha. Labor intensive kan jedhamu humna namaatiin hojjetamu jechuudha. Lamaan kanatti adda qoodna how to produce jalatti. Kan itti aanu immoo gaaffiin itti aanu maal jedhaa? For whom to produce. For whom to produce jechuun eenyuuf oomishna? Uummata kamiif oomishna? Hiyyeessaaf moo dureessaaf oomishna? Ameerikaadhaaf moo Chaayinaadhaaf oomishna? Chaayinaadhaaf moo Afrikaadhaaf oomishna? Namoota qabeenya qabaniif moo namoota qabeenya hin qabneef oomishna? Ijoolleedhaaf oomishna moo dargaggeessaaf oomishna? Jaarsaaf oomishna moo jaartiidhaaf oomishna? Dhiiraaf oomishna moo dubaraaf oomishna? Kana hundasaa kan deebi'u eenyu jalatti? For whom to produce jalatti. Kun maaliif akkas ta'uu danda'e? Haala bu'aa nuu buusu irratti hundoofnetti oomishuu dandeenya. Haala bu'aa qabu irratti mootummaa yoo ta'e uummata karaa kamiin akka hoon akkamitti oomishe hoon eenyuuf oomishee uummata kanaaf ta'uu danda'a. Hoon nama dhuunfaa ta'e hoon eenyuuf oomishan bu'aa argachuu danda'a. Fi kan kana fakkaatu. This problem is also known as problem of distribution of national product jedhama. Kuni distribution of national product rakkoo qoodinsa productii uummataa yookaan national productii kana haala kamiin akka qoodamu yookaan tamsa'u. It relates to how material product is to be distributed among the members of the society. Kun jechuun maal jechuudha? Uummata kana gidduutti akkamittan tamsaasa, akkamittan qoodaaf. The economy must decide, for example, whether to produce for the benefit of few rich people
Ikoonomiin duraan dursee ta'ee murteessaa jechuudha. Namoota xiqqoo qabeenya qabanii xiqqoodha oomishu moo namoota baay'ee hiyyeessa ta'anii oomishuun nurra jira. Akka ikoonomiititti akka seera ikoonomiititti duraan dursee namoota baay'eedhaaf uummataaf oomishni raawwanneet ani ittaan immoo leekcharii gudii namoota xiqqoodhaaf. Kun leekcharii gud kan jedhamu yookaan qeenxoo xiqqaa kan jedhamu yookaan immoo meeshaalee yookaan bashannanaa jechuudha. Meeshaalee bashannanaa baay'ee gatiin isaanii baay'ee qaalii ta'e oomishuu fi warroota bashannanaa warroota irratti ittiin beekamuudhaan akka warqii fa'aa waan kana fakkaata warra leekcharii gud jedhaman warra oomishna. Duraan dursee garuu eenyuuf oomishna jechuudha akka biyyaatitti uummata bal'aadhaaf oomishna jechuudha. Achi immoo warroota ittiin beekamtii barbaadaniif immoo wantoota xiqqoo leekcharii guddisa oomishna jechuudha. All these and the other fundamental economic problems center around human needs and wants. Kuni jechuun maal jettu all kuni warroonni economic problemiin kun seentariin isaanii maalinni fedha namootaa guutuufi. Many human efforts in society are directed towards the production of goods and the service to satisfy human needs and wants. Seentariin isaanii waa'ee niidisii waa'ee wantiiti. Seentariin isaanii fedha namootaatiif. Namoonni maal fedha kan jiru. Kanaaf namoonni hundi oomishtoonni akkanatti xaaramu fedha namootaa kana guutuudhaaf kan isaan hojii kana hojjetan yookaan dalagaa kana dalaganii jechuudha. This human effort result in economic activities that occur within the framework of an economic system. Kun egaa seerota framework of economic system kana wajjin wal qabataa jechuudha. Aktiivitoota wal qabataa jechuudha. Kun immoo economic system jechuun maal jechuudha? The way society try to answer the above fundamental question is summarized by concept known as economic system. Kun hundumtuu gaaffiiwwan asii olitti gaafanne kun akkamitti deebi'a yookaan eenyutu deebisaa? One economic system jedhamu kanaatu deebisa. An economic system is a set of organizational and institutional arrangements established to answer the basic economic question. Kun economic systemiin kun immoo gaaffiiwwan kana warroota walitti organizii ta'aniif institutionaalii ta'an fi kan seera qabeessa ta'anii ta'ii rakkoolee yookaan gaaffilee bu'uuraa gaaffii dinagdee kana warra deebisanidha jechuudha yookaan economic system jedhamu. Customarily we can identify three types of economic system. Seerri economic kun yookaan seerri dinagdee kun immoo bakka sadiitti qoodama. There are capitalism, command, and a mixed economy. Kanaan maal jennaa? Capitalism, command, and a mixed economic system jennaa warroota sistema kana. Capitalism economic system jechuun maal jechuudha? Kuni gabaa bilisaa jechuu keenya. Capitalism jechuun gabaa bilisaa yookaan economy bilisa ta'e jechuudha. Hammootummaan harkatti hin keenye. Kanaaf warroonni dhuunfaa akka barbaadanitti kan hojjetan jechuudha. Namoonni fedha ofiitiin kan hojjetan, bittoonni fedha ofiitiin kan bitan, gurgurtoonni fedha ofiitiin kan gurguranii fi gatii wantootaa kammoo kan baasu mootummaa odoo hin ta'in gatii wantootaa kan baasu bittaa fi gurgurtaan waggaa walmaddii dhufe yookaan oomishaa fi bitaan nyaatanii fi oomishaan waggaa walitti dhufe gatii wantootaa kana baasaa jechuudha. Gabaatu baasaa jechuudha. The price is determined by demand and supply jedhuun. In this economic system, all means of production are privately owned. The production takes place at the initiative of individual private entrepreneurs who work mainly for private profit warra hojjetan jechuudha. Kun economic systemiin akkanaa kun qabeenya dhuunfatii namootuma dhuunfaatii fi namoota entrepreneur jedhamaniif hojii uumtoota warroota taalentii addaa qaban akkuma kanaan dura jenne warroota organizii godhan warroota murtii murteessan warroota riskii sodaanne kun ofii isaaniitii sababa isaan mootiveetii kan isaan godhu yookaan isaan kakaasu maaliifii bu'aa argachuufi bu'aadhaaf kakaanii jiru isaantu murteessa. Government intervention in economy is minimum.
interventioniin mootummaa yookaan giddu galiinsi mootummaan seenee too'ii gidduu isaanii seenee harka keessa galfachuun isaa baay'ee xiqqaadha mootummaan capitalist economy jedhu kana keessatti. This system is called free market economy or laissez-faire jedhama. Kun siistemni kun free market economy yookaan gabaa bilisaa yookaan laissez-faire jedhaniin. Laissez-faire firiidha jechuudha. Fiicharii isaa yookaan amalli isaa maaliin? The right to private property. Namni mirga ofii qabaachuu qaba. Qabeenya dhuunfaa qabaachuu danda'a. Mirga akkasii qaba. The right to private property is fundamental feature of capitalism. Kuni isa bu'uura ta'e. As part of that principle, economic or productive factors such as land, kan akka lafaa, kan akka faakterii, kan akka maashinerii, kan akka albuudotaa fi kan kana fakkaatan piraayiveetii jala galu yookaan immoo nama dhuunfaa jala jiru. Freedom of choice by consumer. Consumeriin yookaan immoo warroonni bittoonni gabaan mirga filachuu qaba. Consumer can buy the goods and the services that suit their taste and preference. Taste preference isaanii fedha isaanii irratti kan hundaa'e mircaa isaanii kan ta'e yookaan filannoo isaanii kan ta'e gabaan filachuu hin danda'a gabaa bilisaa waan ta'eef. Producer produce the goods in accordance with the wishes of the consumer. Produceroonni yookaan oomishtoonni akka fedha namoota irratti hundaa'anii kan isaan waa oomishan. This is also known as principle consumer sovereignty. Kanaaf this is consumer sovereignty jedhama yookaan immoo lu'aala'inataachoo akka afaan Amaariffaatiin yookaan maal jechuudha mirga isaaniiti. Mirga isaaniiti irratti hundaa'a jechuudha. Seera mirga isaanii mirga nyaattotaa. Kan biraa profit motiiviidha. Bu'aa irratti. Bu'aadha annoo isaanii. Kan isaan kakaasu bu'aadha. Interpreneroonni kun bu'aa argannadhaniiti kan isaan hojjetan. Guided by the motive of profit making. Kanaaf sirriitti hojjetu jechuudha. Competitionii yookaan waldorgommii in capitalism economy competitions exist among seller or producer of similar goods to attract customer. Waldorgommii jira. Kiyyanarraa bitanii kanaaf quality isaatis ammasuma jabeessaa deemu jechuudha. Among buyer fakkeenyaaf bittoota gidduutti there is a competition to obtain goods. Bittoota gidduutti competition akkanaatti jira. Maal argachuudhaaf? Product gaarii argachuudhaaf compete godhu. Birrii dabalanii compete gochuu danda'u. Waan adda addaati. Among workers hojjettoota gidduutti competition is to get job. Hojii argachuudhaaf hojjettoonni hojii argachuudhaaf wal dorgomu. Warri hojjetaa qaxaran immoo hojjetaa argachuudhaaf wal dorgomu. Fandii argachuudhaaf hojjetaa gaarii isaa argachuudhaaf wal dorgomu jechuudha. Price mechanism. Pricing yookaan immoo gatii akkamitti murteessu? All basic economic problems are solved through the price mechanism. Kanaafuu price is determined based on the demand and the supply. Kanaafuu seera piraayiziitiin kan inni murtaa'u. Rakkoon kun kan furamu by price mechanism. Haala piraayiziin furaaf jechuudha. Piraayiziin immoo murteessoo inni demand supply yookaan bittoota fi gurgurtootatu murteessaa. Kanaaf rakkoo kana akkasitti furu. Mootummaan harka keessaa galfachuun mootummaa baay'ee xiqqaadha. Mootummaan harka baay'ee keessa hin galfatu. Self-interest. Namni fedha ofii irratti hundaa'e waan. Each individual is guided by self-interest and motivated by their desire for economic gain. Bu'aa argachuuf xaara namoonni. Fedha isaatirra barbaadan hojjedhoo dhiisuu danda'a. Inequality of income. Tan biraa immoo inkaamiin yookaan galiin namoota gidduutti wal qixxaa miti. Maaliif namni tokko sirriitti hojjetaa namni tokko xiqqaa hojjetaa mootummaan gidduu waan hin galleef asirriitti hojjetu sirrii argataa xiqqaa hojjete immoo xiqqaa argataa jechuudha. Kanaaf garaagarummaan hiyyeessa fi dureessa gidduu jiru baay'ee guddaadha. The existence of negative externality. Negative externality kan jedhamu kun hin uumama. Negative externality akkam jechuudha kun. Fakkeenyaaf negative externality kun akkamitti uumama? Mee ilaallu. The existence of negative externality. A negative externality is the harm or cost or inconvenience suffered by a third party because of the action by others. Kana jechuun maal jechuudha? Existence of negative externality jechuudha. Abbaan qabeenyaa akka barbaadetti
waan barbaade oomisha. Fakkeenya tokko haa fudhannu akkamitti negatiivii akka ta'e ilaaluudhaaf. Fakkeenyaaf faaktarii yookaan immoo faabrikaan waa oomishu tokko oomisha yookaan atalaa isa keessaa bahuun bishaan keessatti gadi yoo dhangala'u ta'e bishaan keessatti hoggaa dhangala'e namoonni immoo bishaan san karaa gadaanu yoo kan dhugan ta'ee fi keemikaalli achi keessaa bahu sun namoota san yoo kan dhukkubsu ta'e namoonni sun dhukkubsatanii raawwatanii eessa dhaqu? Mana yaalaa dhaqu. Mana yaalaa hoggaa dhaqan maal baasu? Baasii baasu. Kuni kost jedhama. Namoonni sun immoo yoo kan dhukkubsatanii kan du'an ta'e fakkeenyaaf sun immoo maal jedhama? Harmi isaan godhe yookaan immoo isaan hube jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni naannoo almuuniyeemii itti oomishamu yookaan naannoo faakteriin gogaa hankallee itti oomishamu naannoo san kan jiraatu inconvenience ittiin tolu naannoo san wannoon achi keessaa bahu jechuudha. Shittaan achi keessaa bahu namoota irratti maal uumamaa inconvenience uuma jechuudha. Kana kan godhu eenyutu nama sadaffaadha jechuudha. Kan kana godhu suffered by a third party because of action by others. Namoonni sadaffaan akkanatti affeektii ta'u. Faabrikaadhaa fi namoota san gidduutti namoonni hanbiraa akkanatti affeektii ta'u. Kostii akkanatti baasuu mana yaalaa dhaqanii ittiin hubamuu harmii ta'uu tan biraa immoo inconvenienceetti itti dhaga'ama. Kana hunda'uu fiicharii maaliitii yookaan amala maaliitii? Amala kaapitaal ikoonomiiti. Yookaan kaapitaalist jedhamu. Firii maarkeetii ikoonomiin kun rakkoon isaa kana. Sababa isaa maaliifii mootummaa harka keessa waan galfanneef warshaa kana bishaan kana keessatti akka hin buune yoo buuste hin qaxxaamtan jedhuun yookaan hin adabamtedha waan hin dhoowwarreef isaan akka barbaadanitti oomishuu namoonni paartii sadaffaan immoo yaaduma malee sababa isaaniitiin hin rakkataa jechuudha. This is negative externality. Positive externality is jira. Positive externality immoo akkuma kanaan dura beektan namni tokko yoo garee kan qabaatu ta'edha. Namni tokko garee kanniisaa kan qabaatu ta'e garee kanniisaa kan qabaatuu fi kanniisa kan qabu yoo ta'e fi kanniisni sun namni tokko immoo buna kan qabaatu yoo ta'e kanaaf kanniisni sun achii baatee maal gootii ababaa guuruu deemti yookaan abaaboo guuruu deemti. Abaaboo sana hoggaa guurtu abaaboo tokkorraa hoggaa qubattu akkuma beektan poloneeshiiwwan jedhamuun uumamaa poloneeshiin hoggaa jedhamu immoo tokko gara kormaarra gara dhalaa hoggaa dhaqu firee akka buusu akkuma beektan gahaa kun ikoonomiksii kutaa gadaana irrattis akkuma argitan kun positive externalityidha. Sababa kanniisa saniitiif namoonni sun bunni isaanii akka firee godhatee namoonni sun immoo sababa namicha saniitiif ababaa achii guuree damma akka dammeessitu godhee kun positive externality fi kan kana fakkaatan waan baay'ee waan jiraniif kana baay'ee waan isin hin himneef salaaluu hin dandeechu. Walumaan qabatti gini fiichariin yookaan amalli kaapitaalizim free market economy kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu advantage of capitalism in economy. Advantagein isaa yookaan immoo positive advantagein isaa maalinni? Flexibility or adaptability dha. Baay'ee jijjiiramaadha. Flexibility akka barbaade godha. Successful adapt itself to changing environment. Environment yoo naannoon jijjiirama akkuma naannoon jijjiirametti hojiin jijjiirama. Gabaa yoo jijjiirama innis jijjiiruu danda'a. Economy kana akka barbaadde goota. Ofii keetiif yoo gabaan ol ba'e ol baasee gurgurta. Gadi bu'e gadi baasee gurgurta. Yoo amma barbaadan amma gurgurta. Yoo fuuldura barbaadan fuulduratti gurgurta akka barbaade ta'a. Decentralization of economic power. Poweriin economy immoo gadi bu'a. Gadi bu'uu danda'a haala kamiin. Market mechanism work as decentralized force against concentration of economic power. Economic poweriin gubbaarra jiru gara warra gadaanutti akka gadi bu'u sababa gabaatiin nama fakkeenyaaf gabaan demand supply murteessa waan ta'eef namoonni gadi aanan yookaan galii xiqqaa qaban bituu yoo dadhaban gabaan maal godhaa hin hir'ataa jechuudha. Hoggaa isaan maaltu hir'ataa? Dimaandii waan hir'atuuf sapplaayin immoo maal gochuu qaba akka namni isarraa bitu
piraayisii gadi buuta. Waggaa piraayisii gadi buute maal ta'a ikoonomiin warri gara gadaan sunis akka isaan bitan godha yookaan diisentiraalaayizdii godha jechuudha. Gubbaarratti kan ol saqqalame san gadi buusa. Sababa namoonni hundi waan hin binneef sun immoo gurgurachuu waan barbaadu piraayisiidhaan ajjeesimentii akkasitti hojjetama. Bakka ikilibiramii irratti ilaalla. Kana ikilibiramii kan akkamitti wal qixxaata kan jedhu ikilibiramiin piraayisiin akkamitti gidduu galeetoo ajjeesimentii hojjeta kan jedhu yookaan diisentiralaayizii hojjeta kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf diisentiralaayizeeshin of ikoonomii paawarii gubbaa jiru gara gadaanutti gadi buusaa jechuudha. Kun karaa maarkeet mekaanizimiidhaan. Increasing in per capita income and the standard of living. Rapid growth in levels of production the income leads to higher per capita income and the standard of living. Kun immoo haala jireenya keenya fooyyessaa kanan biraa immoo galiin namoota per people. Kana jechuun maal jechuudha? Total output yookaan GDP jennaan GDP per capita yookaan per population. Kana jechuun maal jechuudha? Oomishni biyya tokkoo yookaan GDP kan jedhamu kun oomishni biyya tokkoo baay'ina namootaati yoggaa hiramu jechuudha. Per capita income jechuudha. Gahee namoonni hundisu namoonni takka takka ishee hammam akka argattu gahee naashinaal inkaam irraa argattu GDP irraa argattu hin dabala. Akkamitti dabala? Kaapitaal firii maarkeet ikoonomii irratti namoonni hojiin hojii dhuunfatee ofii keetii fi nan horaa nan argadha jettee waan xaartuuf hunduu akkasitti xaara. Akkasitti waan xaaruuf GDP'n hin guddatu tootaalii yookaan idaanuu jechuudha. Namoonni hundumtuu mootiveeshinii isaanii piroofitii argachuudha. Piroofitii argachuudha immoo maal godhu? Piroodakshinii dabalu yookaan oomisha dabalu. Oomisha hoggaa dabalte immoo maal godha? GDP'n hin dabala. GDP'n gaafa dabale immoo maal godha? Baay'ina uummataati gaafa GDP'n sun hiramu per capita income jedhama. Kuni hin dabala jechuudha. Jireenyi namootaa immoo living standardiin namootaa immoo akkasuma hin dabala. Yoo oomishni dabale yoo per capitaan dabale namoonni bakka jireenyi isaanii jireenya gaarii ta'a jechuudha. New types of consumer goods. Variety of new consumer. Kun immoo maal jechuudha? Consumer goodiin haarofni oomishama. Maaliif namoonni nama biraa kompitishinii waan ta'eef qoyyan immoo biraa oomishee ta'an biraa uumatanan gabaa guddaa argata. Namicha saama jedheet waan deemuuf waan haarofni uumama jechuudha. Waan haarofni. Growth of entrepreneurship. Tan biraa immoo warroonni waa uumuu danda'an immoo hin uumamu as keessatti. Profit mootiivii waan ta'eef namoonni hundumtuu nama tokko caaluudha hoggaadhaan invenshiniin hin uumama taalentidiin hin ta'a. Namni taalentiin isaa hin dabala jechuudha. Optimum utilization of productive resource. Kun immoo maal jechuudha? Optimum hamma dhumaatitti itti fayyadamna jechuudha. Humna keenyas hamma dhumaatitti fayyadamna. Qabeenya keenyas akka dhumaatitti itti fayyadamna. Finnee itti fayyadamna jechuudha. Kun optimum utilization of productive resource keenya lafatti hin dhiisnu jechuudha. High rate of capital formation. Kapitaala guddaa oomishuu dandeenya jechuudha. Kapitaala guddaa uumuu dandeenya. Kun hundisaatu maal jedhama? Advantage of capitalism. Capital economy jedhama. Or free market economic advantage. Disadvantage isaa hoo maaliin? Inequality of income. Akkuma beekamu namoota gidduutti galiin wal qixxaan ta'u maaliif tokko sirriitti hojjetaa tokko immoo irra rafaa kanaaf wal qixxaan ta'u. Unbalanced economic activity. Hojiin ikoonomii hojiin diinagdee kun baalaansiin ta'u waliin qixxaatu. As there is no check on the economic system, the economy can develop in unbalanced ways in terms of different geographical region and different section of the society. Fakkeenyaaf biyyoon naannoo gidduutti geographical location. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti riijinoota 11tu jira. Konkolaataa 11. Jira Sidaama wajjin 11 jira. Kanaaf 11 jira. Kanaaf riijinoota yookaan immoo naannoo 11 yookaan kurna kana gidduu economic distribution yookaan immoo haal qabeenyi diinagdee yookaan guddinni diinagdee isaanii wal qixxaa miti. Naannoon tokko sirriitti hojjetaa natural resource qaba. Qabeenya uumamaa sirriitti qaba guddaadha. Naannoon tokko immoo qabeenyi diinagdee isaa yookaan qabeenya uumamaa isaa xiqqaadha. Hojiin isaaniitis baay'ee warri hin hojjenne jira. Naannoon tokko naannoo xixiqqaa ta'a jechuudha. Qabeenyi isaanii qabeenya fakkeenyaaf akka Affaar qabeenyi isaa
xiqqaadha. Oromiyaan guddaa, Amaaraan guddaa qabeenyi akkasitti distribushiniin yookaan unbalanced economic activitytu jira jechuudha gidduu kana keessa. Exploitation of labor. Tokkummaa disadvantagein capital or free market economy hojjetoota gatii xiqqaadha fuudhaniit baay'ee irraa argatu. Fakkeenyaaf akkuma biyya kana keessatti argamutti humni nama baratee baay'eetu jira. Akka warri qaxaru garuu gatii du'aadhaan qaxaranii itti fayyadamu kun nama bazabbazuu jechuudha. Yookaan immoo humna namaa saamuu. Negative externality jira akkuma kanaan dura jenne mootummaan gidduu waan hin galleef faabrikaan akka barbaadetti oomishee namoota kaan akka isaan dhukkubsatan gochisiisuu danda'a. If economic makes sense for farmers to force others to pay the impact of negative externalities such as pollution. Tan biraa common economy jedhama yookaan socialism jedhama. Common economy yookaan socialism. Kana jechuun tootaalii maal jechuudha? Mootummaa waan hunda murteessaa jechuudha. Namoonni dhuunfaa waan hunda murteessaa as keessatti murteessuu hin danda'u. Piraayizii eenyu murteessa? Mootummaa. Qabeenyi kana eenyuti? Kan mootummaa yookaan kan waliinii. Kanaaf as keessatti rakkoo akkam akkamiitti uumamuu danda'a? Common economy also known as socialist economy jedhama. Under this economic system, the economic institutions that are engaged in production and distribution around and are controlled by the states yookaan mootummaadhaan control ta'a. In recent past, reefuma kan darbe kana keessa socialism lost its popularity. Socialismiin kun beekamtii isaa hin dhabe yeroo dhiyoo keessa. Garamitti deemee gara free market economy yookaan capitalism jira. Main feature of common economy maaliin collective ownership qabeenya waliinii. Central economic planning. Planning economy eenyutu baasa? Mootummaa. Strong government role. Gaheen mootummaa baay'ee strongidha. Maximum social welfare. Common economy aim at maximizing social welfare. Does not allow the exploitation of labor. Uummataaf malee nama tokkoof miti. As keessatti labor exploitation godhamu hin saamamu jechuudha humna isaa. Relative equality of income. Hamma ta'e income equalidha yookaan galiin namootaa walqixxeedha. Maaliif qabeenyi kan waliiniti waliin nyaattaa waliin duddaa qabeenya kiyya jechuun dandeechuu kan tokko kaffalamu siifisiin kaffalamaa hojiis hojjettaa jechuudha. Rakkoon isaa maaliifaa ilaalla rakkoo isaa immoo. All these factors lead to greater equality in income distribution in comparison with capitalism. Kun hundi isaa ta'u maal godhaa? Biyyoota Itoophiyaan kun sooshaalizimii yoo ta'e mootummaan waan hunda kontiroolii yoo godhe qabeenya ani qabu qabeenya isin qabdan qabeenyi hunduu qabu hammootummaa waan ta'eef hin nyaattaa kiyya waan jettu garuu hin jiru. Kanaaf hojii isaa mootummaatu hojjettaa waliinitu hojjettaa. Kan sirriitti hojjetuun hojjetaa, xiqqaa hojjetuun hojjetaa garuu hojii walumaan qabatu hojjeta. Motiveeshiniin jira as keessa hin jiru. Sababa kanaatiin maal ta'uu danda'a? Ilaali. Advantage. Absence of wasteful competition. Competitioniin zim jedhee to'ii nama mo'uudha goonu hin jiru as keessa. There is no place for wasteful use of productive resource through unhealthy competition. Karaa hin taaneen fakkeenyaaf akkam jechuudha competitioniin akkanaa kun. Waan tokko argachuudhaaf waan tirfii kaffalta. Waan tirfii goota. Namoota irraa waan biraa argachuudhaaf nama caaluudhaaf to'ii gubboo kennuu dandeecha. Sun wastefulidha. Gubboo kennitti nama caaluudhaaf. Kana na caalchi akkan argadhu nama saamuudhaaf gubboo kenniteetti lafa lamadoo qabdu sadaffaadhaaf gubboo kennitee deemtaa waan akkasii hin jiru jechuudha as keessa competitionii wasteful competitioniin waan biraatiin jira waan akka. Balanced economic growthidha. Kan biraa immoo economic growthiin baalaansidha. Riijiniin hundumtuu fakkeenya naannoon Amaaraa, naannoon Oromiyaa, naannoon Tigraay, naannoon Guraagee, naannoon Sidaamaa, bakka totaalee naashinaalitii wanni jedhamu kun naannoon Affaar hundi isaaniitu sooshaalizimii yoo ta'e hunda isaaniitiifuu baay'inni qixxee hirama. Nyaanni qixxee hirama. Waan hunduu qixxee waan ta'uuf baalaansidha jechuudha economic growthiin. Elimination of private monopolies and inequalities. Tan biroo maal balleessinaa private monopoly namni tokkichi bichaan qabatee abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'u. Walqixxummaa
hin balleessa walqixxummaa hin jirre. Inequality jechuun walqixxee jechuudha. Al-walqixxummaa immoo kan balleessinu ittiin balleessina jechuudha karaa command economy. Garuu disadvantagein isaa maalinni? Disadvantagein miidhaan isaa maali? Absence of automatic price determination. Price directly determine ta'u mootummaadhaan ta'a. Absence of incentives for hard working and efficiency. Tokko inni guddaan isaa sooshaalizimiin rakkoon isaa namoonni wal faana waggaa hojjetu hundumtuu hojii sirriitti hin hojjetu. Motiveeshiniin hin jiru. Kaka'umsi hin jiru. Lack of economic freedom. Economic freedom hin jedhamu hin jiru. Freedom hin qabu namoonni. Red tapeism or delay. Hojii mootummaa yoo ta'e duubatti harkifata. Dafee hin hojjetamu. Kun disadvantage miidhaa isaati. Kanaan garamitti dhufnaa guyyaa har'aa waan qopheeffanne asumarratti xumurra. Yoo waan kun kan isin gargaaru ta'e